Waanca Afrikaa marsaa 35ffaan kaleessa tapha Morookoon Koomoroos injifattee galeera. Morookoon riikoordii injifannoo ishee gara 19tti guddifattee jirti. Shifirraa Jaamboo bal'ina oduu kanaa isinitti hima. A nation overseen by that man's father, King Mohammed VI. That is Prince Moulay Abdallah, after whom this stadium in Rabat is named. Wancaan Afrikaa marsaa 35ffaan biyya kaaba Afrikaa Morookotti qophaa'e kaleessa haala miidhagaan eegaleera. Dorgommii kanaaf haalan kan qophoofte Morookoon jalqabbii isiis keessummoota ishee dhandhabsiifteerti. Sirna baniinsaa kanaan mootiin Morookoo Muhammad Jaaffaan taphattoota garee biyyaalessaa nagaa gaafachuun eegaluuf yaadanis sababa roobatiin hin eegalchiifne. Pirezidaantiin FIFA Gianni Infantinoon Dantiin kaaf Dr. Patrick Mosepe dabalatee keessummoonni fi taphattoonni duraanii hedduun istaadiyeemitti argamaniiru. Jalqabbii dorgommichaan agarsiisa aadaa Morokoof Afrikaa mul'isuun kan eegale yoo ta'u, kubbaa maqaan ishee Idris jedhamtu haala teessuma lafaa Morokoo kan mul'iftu dorgommii kanaaf qophoofteerti. Haala kanaan miidhagee kan eegale waancaan Afrikaa marsaa 35ffaan tapha baniinsaa qopheessituun dorgommichaa Morokoo fi biyya hangas mara kubbaa miilan seenaa hin qabne Koomoroos waliin taphataniin eegale. Taphichi eegaluun dura hawwii fi fedhiin lammiilee Morokoo bira jiru haalli garichi taphoota hedduu osoo hin mo'amin malee daran akka eegamu godheera. Miirri deeggartoota lammiilee Morokoo istaadiyeemii mootii Mo'aalii Abdallaa keessa turan irraa dubbifamus kanuma ture. Leenjisaa Waalid Regraaguun kan durfamu gareen biyyaalessa Morokoo tapha riikoordii injifannoo itti fufsiise kanaan goolii 2-0 Koomoroos injifachuun tilmaama dorgommichaan kennameef tokko jechuun eegalan. Tapha Morookoon olaantummaa fudhattee taphatteef kubbaa harka 69 caaluun yeroo 16 kubbaa yoo yaalan 7 kallattii kan eeggate ture. Irra deddeebiin sarara peenaalitii Koomoroos keessatti dhiibbaa uumaa kan ture gareen biyyaalessa Morokoo daqiiqaa 11 irratti balleessaa Biraahim Diyaaz irratti taphataan Koomoroos Ayid Mohammad hojjeteen peenaalitii argatan. Soofiyaan Rahamii dhiitee goolii eegaan Koomoroos Yaaniik Paandoor jalaa qoleera. Ta'us Morookoon dhiibbaa uumuu itti fufteen daqiiqaa 55 irratti taphataan sarara fuulduraa Riyaal Maadiriid Biraahim Diyaaz goolii galchuun dursuu eegalan. Gulaalliin goolii 7 kan galche Diyaaz amma abdii Morokoo waancaaf qabdus itti horeera. Daqiiqaa 74 irratti jijjiiramee kan seene kilaba Giriis Olompiyaakoosiif kan taphatu Ayyuub Elkaabii goolii hawwattuu ofirra galagalee galcheen taphichi injifannoo Morokoo 2-0 xumurame. Goolii kanaan deeggartoonni istaadiyeemii Mo'aalii Abdallaa keessa jiran 60 ol ta'an kan itti bohaaran jedhameera. Oh, that is sensational! That is glorious! The rain is falling down! Morookoon taphoota 19 walitti aansitee injifachuunis riikardicha bal'ifatteerti. Tapha kanaan Eddoo Achiraaf Hakimii kan taphate taphataan Manchester United Naazuur Maazuraawiin ga'umsa olaanaa mul'iseera. Achiraaf Hakimiin miidhama irraa bayyanachuun teessoo jijjiirraa irra taa'us hin taphanne. Taphataan sarara ittisa gidduu garichaa Roomaan Chaas miidhamaan dirreedhaa ba'eera. Morookoon waggaa 50 booda shaampiyoonummaadhaaf abdii cimsatteerti. Leenjisaan garichaa Waalid Regraaguun tapha jalqabaa injifachuun keenya gaariidha. Tapha itti aanuuf akka itti qophoofnu nu gargaara jedheera. Morookoon jimaata dhufu Maalii waliin tapha ramaddii lammaffaa ishiif qormaata cimaatu eeggata. Beautifully square ball, and there it is, not to be denied. The top scorer in qualifying scores the opening goal. Taphoota ramaddii waancaa Afrikaatiin Egypt, Zimbabwe, Afrikaan kibbaa Angola waliin morkatu. Leenjisaan garee biyyaalessaa Afrikaa kibbaa Hugo Bruce dogoggora waggoota lamaan dura irraa barannee jirra, of eeggannoodhaan taphanna jedhanii Abdurrahman Amin. Mali won't roll over. The biggest African side never to have lifted the trophy. The Eagles are back with unfinished business to take care of. Wancaan Afrikaa 2025 kaleessa qopheessummaa Morokootiin eegalee har'asitti fufuun taphoonni 3 ni taphatamu. Ramaddii jalatti Morokoo fi Koomoroos waliin kan ramadaman Maalii fi Zaambiyaan morkiin taasisan ni eegama. Biyyattii lixa Afrikaa Maaliin waancaa Afrikaa irratti yeroo 14 hirmaachuun biyya seenaa dheeraa qabdudha. Ta'us biyyattiin erga bara 1972 xumuraaf geettee
as yeroo 5 walakkaa xumuraa geettus achi bira darbuu hin dandeenye. Biyyattiin bara kana seenaa haaraa galmeessuuf tapha jalqabaa dorgommichaa Zaambiyaa waliin taphatti. Yeroo 19ffaaf waancaa Afrikaa irratti hirmaachaa kan jirtu Zaambiyaan seenaa waggoota 13 duraa osoo hin eeggamin hojjatte sana irra deebi'uuf morkatti. Bara 2012 waancaa Afrikaan kibbaa qopheessiteen shaampiyoonii dorgommichaa ta'uun ishee ni yaadatama. Biyyoonni lamaan taphoota 4 kana dura waliin taphataniin tokko waliin injifachuun lama immoo qixaan xumuranii. Taphichi waaree boodaa sa'aatii 11 irraa eegala. From Group A to B and a side whose unity will make them a tough proposition in this competition, South Africa. Ramaddii baajalatti Afrikaan kibbaa Angoolaa waliin morkii cimaa taasisuuf eeggamu. Afrikaan kibbaa taphoota 5 dhiyoo taphatteen tokkollee hin mo'amne. Lama qixaan xumuruun qabxii 15 argachuu qabdu keessaayis 11 milkeessuun fooyyee qabdi. Angoolaanis tapha michoomaa tokko qofa Arjentiinaadhaan mo'amtee biyya sadarkaa fooyyeen imalaa jirtudha. Biyyoonni lamaan yeroo 15 waliin taphatan keessaa Afrikaan kibbaa 6, Angoolaan 4 yoo injifattu si'a 5 immoo qixaan xumuranii. Ta'us Angoolaan taphoota 6 dhiyootiin Afrikaa kibbaatiin mo'amte hin beektu. 3 qixaan xumuruun 3 yoo injifattu tapharraa kanaan qabxii akkamii galmeessuun waan eeggamudha. Leenjisaan Afrikaa kibbaa Hugo Bruce Morokkoon garee cimaadha, tilmaama olaanaas garee argateedha. Ta'us Afrikaan kibbaas dogongora waggoota 2 duraa sana irra deebiti jedhee hin yaadu. Waan ta'u ammoo booduma ilaalla jedhanii. Taphichi galgala sa'aatii 2 irraa eegaluun istaadiyoo Marakaashitti taphatama. Halkan sa'aatii 5 irraa eegaluun shaampiyooniin Afrikaa yeroo 7 Ijiptii Zimbaabuwee waliin Agaadiritti morkiin taasisan eegama. Leenjisaan Ijiptii Haashim Hassan Mohammad Salaan Liverpool keessatti jeeqamu isaan mallattoon agarsiisu tokkollee hin jiru. Waancaa Afrikaa argachuuf morkata jedhan. Salaan miira olaanaan garee Ijiptii waliin shaakala hojjechaa ture. Dorgommiin kun dorgommii addaa akka ta'uuf abdii qabas jedhaniiru. Boru Naayijeeriyaan, Taanzaaniyaa, Tuuniziyaan, Ugaandaa, Senegaal, Beeniin waliin morkiin taasisan ni eegama. He cuts inside, Mo Salah shot is in the back of the net, Mo Salah scored! That is the goal that everybody has been waiting for! Premier League England Aston Villa Manchester United injifate. Torbee 17ffaa Premier League England Villa Parkitti Aston Villa gool 2-1 Manchester United mo'ate. Goomsa gaarra kan jiru Morgan Rogers fageenyarraa goolii galcheen Aston Villa dursuu eegalim. Ta'us daqiiqaa 3 booda Maatikash dogoggora hojjete fayyadamuun Maatiyaas Kunyaan goolii galcheen wal qixxaatanii. Dursaan taphattoota Manchester United Bruno Fernandes miidhama isa mudateen boqonnaa irratti jijjiiramee ba'uun Lisandro Martinezin bakka bu'e. Daqiiqaa 57ffaa irratti Morgan Rogers goolii injifannoo Aston Villa mirkaneessite galche. Aston Villaan waggaa 28 gidduutti jalqabbii gadaanaan eegalus taphoota 10 dorgommii hundaa walitti aansee injifachuun milkii waggaa 111tiin duraa qooddateera. Aston Villaaf waggaa 36 gidduutti yeroo jalqabaaf taphoota Premier League 7 walitti aansee akka injifatus taasisee jira. Gareen Unai Emery Aston Villaan dursaa liigicha Arsenaaliin qabxii 3 qofaan caalame qabxii 36 sadarkaa 3ffaa irratti argama. Manchester United qabxii 26 sadarkaa 7ffaa qabateera. Premier League England torbee 17ffaan Arsenal Everton injifachuun dursummaa isaa eegsifate. Manchester City fi Liverpoolis morkattoota isaanii injifatanii jiru. Chelsea qixa bahee oduu kana Abdurrahman Amintu qindeesse. Gets the action underway under the lights. Taphoota tibba ayyaanaa torbee 17ffaa Premier League Englandiin sanbata kilaboonni jajjaboon liigichaa Arsenal, Manchester City fi Liverpool injifataniiru. Dursaan liigichaa Arsenal gara istaadiyoo Heeldi Kiinsan imaluun goolii 1-0 Everton injifachuun deebi'e. Arsenal tapha kanaan caalmaa taphaa fudhatee taphatus goolii galchuuf dhiibbaan taasisaa ture laafaadha. Daqiiqaa 90 keessatti kubbaa kallattii goolii eeggatan 2 qofa yaale. Ta'us boqonnaa dura daqiiqaa 27ffaatti taphataan sarara ittisaa Everton Jaakoobiiriin sanduuqa peenaalitii keessatti kubbaa harkaan tuquun Arsenaal peenaalitii argatee Victor Gyokeresh galchuun kilabicha akka injifatuuf gargaare. Gyokeresh taphoota 5 goolii osoo hin galchin dirreedhaa bahuun tapha jaaffaa isaatti goolii jalqabaa Arsenaaliif yoo galchuu baay'ina goolii liigichaan galchees 5 gahateera. Arsenaalis taphoota 3 dirree isaatiin ala taphatee osoo hin injifatin imaluun 4ffaa isaatti injifannoo galmeesse. Leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan iddoo miidhagaatti taphannee Everton isteediyeemii addaa ijaare jechuun dinqisiise.
argamsiifate. Gareen kamuu tooftaa adda addaa qabatee gara dirree seenaa kan jedhe Arteettaan Evertonis goolii eegaan isaanii kubbaa dheeraa akka taphatu taasisee taphicha nu harkaa balleessaa ture. Haalonni turan ulfaatoo ta'anis nutis taphatoonnee carraa arganneen injifanneerra jedhe. Taphattoonni isaanii mari'atanii Giyokooresh peenaalitii akka rukutu kan murteessanittis gammaduu kan kaase Arteettaan yeroo murteessaatti nama sirriif kennanii murtoo ajaa'ibaati jedhe. Here is Foden looking for Haaland and again. Itaaditti West Ham United kan simate Manchester Cityin goolii 3-0 irra aane. Manchester Cityf Erling Haaland goolii 2 yoo galchuu goolii sadaffaatti Jaanii Reenders galcheefis haala mijeessuun goolii sadanuu keessatti hirmaateera. Bara kana taphoota liigichaa hundaa kan taphate Haaland baay'ina goolii galchees 19 gaachuun badhaasa kophee warqeetiif dursaa jira. Manchester Cityin taphoota liigichaa 5 walitti aansuun injifate. Dorgommii hundaan ammoo taphoota 7 walitti aansuun injifachuu isaati. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan taphicha injifachuutti gammadeera. Garuu morkii hedduu keessa waan jirruuf haalli tapha garee keenyaa malleena hin gammachiifne. Taphattoonni keenya waancaa yoo barbaadan kana caalaa fooyya'anii argamuu qabu jedhan. Changes on their way. Here come Liverpool though. Florian Wirtz unselfish for Isak. Alexander Isak scores in the Premier League for Liverpool. Tapha diraamaa hedduun dabalamee Liverpool Londanitti Tottenham goolii 2-1 injifate. Taphni jalqabee daqiiqaa 33 yoo gahu taphataan sarara qarqaraa Tottenham Javi Simon Virgil van Dijk irratti balleessaa cimaa raawwatiin kaardii diimaadhaan dirreedhaa bahe. Ta'us taphni boqonnaa duraa goolii malee xumurame. Boqonnaa deebii jijjiirame bakka Connor Bradley kan seene Alexander Isak dirree seenee daqiiqaa 11 booda goolii jalqabaa Liverpooliif galche. Ta'us daqiiqaa 60ffaa irratti miidhamee dirreedhaa bahuun Jeremy Frimpong bakka isaa seenuun taphate. Daqiiqaa 66ffaa irratti ammoo Hugo Ekitike goolii lammaffaa Liverpooliif galcheera. Ekitikeen goolii Premier League 8ffaa galchuu isaati. Ta'us Liverpooliif oduun gaariin hin turre. Frimpongis miidhamee dirreedhaa bahuun Federico Chiesaan bakka isaa jijjiirame yoo seenu Arne Slot bakka taphataa tokko qofaa taphattoota 3 jijjiiruuf dirqamanii. Tottenhamiif Richarlison daqiiqaa 83ffaa irratti goolii galcheen abdii itti horee ture. Tapha daqiiqaa 100 ol taphatame kanaan daqiiqaa 93ffaa irratti ammoo Cristiano Romero kaardii akeekkachiisaa lamaan dirreedhaa bahuun Tottenham taphattoota 9 taphicha xumuruuf dirqame. Leenjisaan Liverpool Arne Slot Tottenham taphattoota 10 taphatee isaan qoruu kaasuun injifannoon galmeessines amanuufuu rakkisaadha jedhan. Kan Tottenham Thomas Frank ammoo gareen isaanii taphattoota 9 taphicha xumuruuf dirqamus xiinsammuun taphattoonni isaanii injifannoof qaban olaanaa ta'uu kaasaniiru. Tapha birootiin Newcastle goolii 2-0 dursaa turuun 2 Chelsea waliin xumure. Nick Voltimaat boqonnaa dura goolii 2 galcheen gareen isaa 2-0 dursaa ture. Boqonnaa deebii jijjiirame kan deebi'e Chelseaf daqiiqaa 49ffaatti Reece James 66ffaatti ammoo Joe Pedro goolii 2 galchuun taphichi goolii 2 qixaan xumurame. Chelsean qabxii tokko argateen sadarkaa 4ffaa isaa yoo eegsifatu Newcastle ammoo sadarkaa tokko fooyyeffachuun gara 11ffaatti ol siqeera. Tapha biroo sanbataatiin Leeds United 4-1 Crystal Palace, Brentford 2-0 Wolves yoo injifatan Bournemouth Burnley waliin goolii tokko qixa. Brighton Sunderland waliin goolii malee xumuranii. Oh, it's a great pick up. João Pedro away from João. It's João Pedro. It's clinical. It's ruthless. It's 2-2 at St James's Park. OBN irraa qophii ispoortii wixataa guyyaatii kan caqasaatii jirtaniin odeeffannoowwan birootti darbu. La Liga Spain torbee 18ffaan Barcelona, Real Madrid fi Atletico Madrid morkattoota isaanii injifatanii jiru. Gara Stadio de la Ceramica imaluun Villarreal waliin kan taphate Barcelonaan goolii 2-0 injifachuun dursummaa isaa cimsate. Gareen Hansi Flick daqiiqaa 12ffaa irratti peenaalitii argate Rafinhaan galchuun dursa qabachiise. Taphoota La Liga 6 darban injifachuun miira gaariirra kan ture Villarreal keessa Renato Vegan daqiiqaa 39ffaa irratti balleessaa Lamine Yamal irratti hojjeteen kaardii diimaadhaan dirreedhaa bahe. Lamine Yamal daqiiqaa 63ffaa irratti goolii lammaffaa Blaugrana galchuun Barcelonaan goolii 2-0 Villarreal mo'ate. Lamine Yamal goolii 9ffaa bara dorgommii kana Barcelonaadhaaf galchee jira. Barcelonaan qabxii 4 Real Madrid caaluun qabxii 46 liigichas dursaa jira. Tapha biraatiin Atletico Madrid gara Stadio Municipal di Mundiif imaluun goolii 3-0 Girona injifatee jira. Koke, Conor Gallagher fi Antoine Griezmann goolii injifannoo Atletico Madrid galchuun kilabichi qabxii 37 sadarkaa sadaffaatti ol deebi'e. Stadio Santiago Bernabéutti Real Madrid goolii 2-0 Sevilla mo'atee jira.
Jude Bellingham taphaan Kylian Mbappeen ammoo peenaalitiidhaan goolii injifannoo Xavi Alonso galchaniiru. Kylian Mbappeen guyyaa dhaloota isaa waggaa 27ffaa irratti gooliin galche riikoordii Cristiano Ronaldotiin isa qixxeessite. Bara 2013 Cristiano Ronaldoon bara tokkoon goolii 59 yoo galchu Mbappeen riikoordii kana qooddate. Mbappeen yaada kenneen Cristiano Ronaldoon taphataa seena qabeessa Real Madrid, taphataa cimaa addunyaa fi fakkeenya koo ijoollummaati jechuunis jajee jira. Fiorentinaan torbee 15ffaan booda seera atileetiin injifannoo jalqabaa galmeesse. Sanbata Juventus Roomaa injifachuun sadarkaa isaa fooyyeffatee jira. Bal'inni oduu kana akkuma nu qaqqabeen isin biraan geenya oduu itti darba. Bundesliigaa Jarmaniin Bayern Munich tapha xumuraa bara 2025 injifannoon goolabee jira. Bundesliigaa Jarman torbee 15ffaa fi tapha xumuraa bara 2025tiin Bayern Munich gara Vota Arena imaluun goolii 4-0 Hedenee mo'ate. Boqonnaan dura Joseph Stanisic fi Michael Olise, boqonnaa deebii ammoo Luis Diaz fi Harry Kane gooliiwwan galchaniin gareen Vincent Kompany injifannoodhaan itti dhufe. Lammiin England Harry Kane Manuel Neuer sababa miidhamaan waan hin taphanneef dursaa taphattootaa ta'uunis tajaajila jira. Bayern Munich qabxii 9 sadarkaa lammaffaarra kan jiru Borussia Dortmund caaluun qabxii 41 Bundesliigaa Jarman dursaa jira. Sanbata RB Leipzig goolii 3-1 Bayer Leverkusen mo'ame. Wolfsburg goolii 3-4 Freiburgin yoomaamu Union Berlin goolii 1-0 Cologne mo'atee jira. Jimaata Borussia Dortmund galchii 2-0dhaan Borussia Mönchengladbach injifatee jira. Bundesliigaan Jarman boqonnaa walakkaa liigichaatiin booda torbee lamaan booda majjii 9 Frankfurt Borussia Dortmund simachuudhaan tapha geggeeffamuun kan eegalu ni ta'a. Bayern Munich taphoota hamma taphatee hunda isaatu osoo hin mo'amin qabxii 41 dursuu irratti argama. Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 10ffaan Finfinneetti Adaamaan Dirreedawaa waliin Machaal Itoo Elektiriik waliin qixa bahanii. Sanbata Nageellee Arsiin Faasilii mo'amee jira. Dastaaleen sirna. CB Premier Leaguein Itoophiyaa torbee 10ffaan taphoota lama kaleessa istaadiyeemii Finfinneetti taphatamaniin goolabameera. Taphoonni lamaanuu qixaan xumuraman. Kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Dirreedawaa waliin morkachuun goolii tokko qixa bahee. Hawaasaattiin taphoota 4 taphate keessaa 2 injifatee tokko qixa bahuun qabxii 7 kan argate Adaamaan injifannoo torbee 8ffaan Qiddus Goorgis irratti galmeesseen itti fufne. Dirreedawaan ammoo tapha sadaffaa walitti aansee qixa bahee. Kilabiin baadiyyatti Dirreedawaan goolii Yaareed Taaddasaa daqiiqaa 27ffaatti galcheen dursa qabate. Daqiiqaa 30ffaa irratti ammoo Nabiil Nuraddiin Adaamaadhaaf goolii galchuun wal qixxaatan. Nabiil Nurii gool! Taphni kilaboota lamaanis goolii dabalataa osoo hin keessummeesseen goolii tokko qixaan goolabame. Adaamaan baranaa taphoota 10 taphate keessaa 4 injifachuun kan kaleessaa waliin 5 qixa bahuun mo'amee qabxii 17 ja'affaadha. Taphoota 5 darban keessaa 4 qixa bahee tokko kan mo'amee Dirreedawaan qabxii 13 11ffaadha. Taphicha booda leenjisaan Adaamaa Siyyum Kabbadaa fi kan Dirreedawaa Yiittaa Gasuun Daaleem OBN waliin turtii taasisaniiru. እንዳሰብነው አይደለም በአጠቃላይ Taphichi akka karoorfannee seenneen turre hojii garee dhiifnee dhuunfaan gara fuulduraatti deemuuf yaaluun keenya morkataa keenyatti toleera. Taphoota walitti aansinee mo'achuun keenya gaarii ta'us qindoomina garee keenya irratti hojjechuu qabna. ደስታችን ብዙ አልሄደም ወዲያው ላይ ተቆጠረብን. Dursinee goolii galchinus gammachuun keenya osoo hin turiin dafee gooliin nurraatti galee kun hanqinni keenya sarara fuulduraarraattis tasgabbiin akka nu barbaachisu argineerra. Kaleessuma istaadiyeemii Finfinneettiin sadarkaa sadaffaarra kan jiru Machaal Itiyoo Elektiriik waliin qixa bahee tapha morkii wal fakkaataan irratti mul'ate kanaan kilaboonni lamaanuu goolii wal irratti hin galchine. Taphoota 10 darban keessaa 4 injifatee 5 qixa bahuun tokkoon kan mo'ame Machaal qabxii 17 sadaffaadha. Machaal taphoota 3 darban qixa bahuu isaati. Taphoota 3 darban walitti aansee qixa kan bahe Itiyoo Elektiriik taphoota 10 barana taphate keessaa 4 injifatee 5 qixa bahuun tokkoon mo'ame qabxii wal fakkaataa 17 sadarkaa
sadarkaa shanaffaa qabachuun morkii waancaa keessa jira. Garaagarummaan dursaa liigichaa Buna Sidaamaa waliin qabus qabxii 4 qofa. Taphicha booda leenjisaan Itiyoo Elektiriik Zarihuun Shangataa fi Gammachaal Mulugeetaa Mirat haala waliigalaa taphichaa ibsaniiru. ያገኘናቸውን ኦፖርቹኒቲዎች በትክክል ተጠቅመን ቢሆን ውጤት አምጥተን ነበር። ጭራውን አርገነቲ ፈየደሙ ዳቡን ረኮ ኬኘ ቱሬ ተብቸ ጉቱማት ተዋቹፍ ያለራ ተበቶን ኮስ ዋራዎቹ ቀበን ሁንደ ራወተኒሩ ኩባሮጋ የሮ ቶርብ አርገኔ ገረጎሊት ሂንጂጂሬ ካነፎ ኢየሱ ቀብና ጀመረ 45 ደቂቃ ያው እነሱ በቆሙ ኳሶችና እንደተጀመረ ትንሽ ለመጫል ሞክረው ነበር። boqonnaan dura Itiyoo Elektiriik dhiibbaa'umee taphachuuf yaaleera. Nuti tasgabbii dhabuun nurraa mul'ateera. Boqonnaan booda yeroo deebinu kana fooyyessuun taphicha to'anneerra. Morkii gaariis mul'isne. Mohammad Abarraa yeroo dheeraa booda gara taphaatti deebi'uun jijjiirree erga seensifne sochii fooyya'aa mul'isneera. Taphoota sanbataan hawaasaattiin ga'umsa fooyya'aa mul'isuun gara Finfinnee kan dhufe Nageellee Arsiin taphoota 6 booda goolii 1-0 Faasiliin mo'ame. Barana tapha tokkollee kan hin mo'amne Faasiliif Yaareed Biraanuu gooliittiin injifatan galchee. Tapha kanaan gama Nageellee Arsiin Diizer Paaskaal Faasil jalaa immoo Minyoot Dabbaba kaardii diimaan dirreedhaa bahaniiru. Nageellee Arsiin qabxii 13 kurnaffaa Faasil immoo qabxii 20 lammaffaadha. Sanbatuma Yuunivarsiitii Walwaaloo Addiigiraat Buna Itoophiyaa waliin goolii 1 qixabee. Bunni Itoophiyaa sadarkaa 14ffaa Walwaaloon sadarkaa 18ffaarra jiru. Jimaataa Mirragannat Shireen Baahar Daar waliin goolii malee qixaantu muran. Liigii Itoophiyaa Staadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti taphatameen dursa liigichaa Bunni Sidaamaa Qiddus Goorgis waliin qixaantu mure. Leenjisaan Buna Sidaamaa Yaareed Gammachuu taphoota injifachaa kan imalloo ta'e sababiin iddoo guddaa hin geenyeef hin jiru jedhanii dabalata qabu. Taphoota torbee kurnaffaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa Staadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti taphatameen dursaa liigichaa Bunni Sidaamaa Qiddus Goorgis waliin qabxii qooddate. Bunni Sidaamaa dursummaa isaa eegsifachuuf caalmaa taphaa fudhatee taphatus carraa goolii argatee ittiin fayyadamne. Boqonnaa dura daqiiqaa 27ffaa irratti kubbaa rukuttaa dabbiirraa Tamasgin Bajuruu rukute. Taphataan Qiddus Goorgis Fitsum Xilahuun garee isaa irratti galchuun Bunni Sidaamaa daqiiqaa dheeraaf dursaa ture. Ta'us daqiiqaawwan xumuraa irratti dhiibbaa uumuun taphachaa kan ture Qiddus Goorgis daqiiqaa 90ffaa irratti goolii Habtaamuu Gulullaat fageenya irraa galcheen qabxii qooddate. Leenjisaan Buna Sidaamaa Yaareed Gammachuu carraa goolii uumne fayyadamuu hin dandeenye jedhani. በሁለታችንም በኩል የተደረገው ለመሸናነፍ ጥረት ከፍተኛ ነበር። እጅግ በጣም ጥሩ ነበር። ጋሬን ለማኑ ዋል እንጂፈቹ ሞርኪን ቱሬ ጭማዳ ታምንስ በሬዳ ቱሬ carraa goolii uumneerra garuu fayyadamuu hin dandeenye. Kana boodas taphoota injifataa yoo deemne iddoo gaarii wanti hin geenyeef hin jiru. Ammas liigicha dursaa jirra. አሁንም መሪ ነን። Leenjisaan Qiddus Goorgis Faasil Takkaaleen ga'umsa garee kootti gammadeera jechuun dubbatani. እንደ ቡድን የሚችሉትን ሁሉ አድርገዋል። ተጫዋቾቼ ባሳዩት ኤፈርት በጣም ደስተኛ ነን። በጣም akka gareetti waan danda'an hundaa godhaniiru. Ga'umsa taphattoonni koo agarsiisanitti baay'een gammade. Sarara peenaalitii garee faallaa keessatti dhiibbaa uumuu irratti hanqina qabna. Itti gaafatamummaa fudhannee carraa goolii uumuu waan fooyyessuu qabnudha. Morkataan keenya kubbaa dhaabbii irraa akka goolii nutti hin galchine irratti hojjannee jirra. Sanbataa taphoota Staadiyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti taphataman biraatiin Walaayitaa Diichaa goolii 3-1 Shaggar injifate. Hawaasaan goolii Geetaanaa Kabbadaa fi Yaareed Buruuk galchaniin Madin Itoophiyaa mo'ate. Baankiin Daldala Itoophiyaa goolii 3-1 Arbaa Mincii injifatu. Maqalee Sabaa Indartaan Hadiyyaa Hosaanaadhaan goolii 2-1 mo'ame. Leenjisaan Arbaa Mincii Baraqat Damuu fi leenjisaan Maqalee Sabaa Indartaa Geetaachoo Daawut torbee kana hojiirra gaggeeffamaniiru. Bunni Sidaamaa qabxii 21 liigicha dursu Faasil qabxii 20 sadarkaa lammaffaa irratti argama. Kilaboonni 4 Machaal, Hawaasaa, Itiyoo Elektiriikii fi Adaamaan goolii wal caaluun sadarkaa 3 hamma 6 qabataniiru. Goolii hedduu galchuun taphataan Baankii Daldala Itoophiyaa Addis Gidee goolii 5 galchuun dursu irratti argama. ሻምፒዮናን ክለቦታ አትሌቲክስ ኦሮሚያ መርሳን 14ffaan kaleessa olaantummaa Adaamaatiin xumurame. Ispoorteessitoonni bakka buutonni dorgommii kana irraa argamanii jiru jedhamee jira. Babalamaayoo dabalata qaba.
Shaampiyoona atileetiksii kilaboota Oromiyaa fageenya gabaabaa giddu galeessa gufachiisa 3,000 fi gochoota dirree guyyoota 5f Inistituutii Leenjii fi Qorannoo Ispoortii Daraartuu Tulluu sulultaatti dorgomaa tureen kilaboonni atileetiksii Oromiyaa 16 hirmaataniiru. Qabxii walii galaan kilabiin atileetiksii bulchiinsa magaalaa Adaamaa qabxii 448 shaampiyoonii ta'uun waancaa badhaafame. Adaamaan dhiiraa fi dubaraanis sadarkaa tokkoffaa bahuun waancaa dabalataa badhaafame. Qabxii walii galaan kilabiin atileetiksii bulchiinsa magaalaa Shaggar qabxii 386 sadarkaa lammaffaa bahe. Kilabiin atileetiksii koomishinii poolisii Oromiyaa qabxii 109 sadarkaa taanu qabate. Maqaan koo Durstuu Booramaan jedhama. Kilabiin koo immoo Shaggarsi. Dorgommiin baay'ee bareedaadha. Garuu haalli qilleensa isaa baay'ee ulfaata. Kilabni koo bulchiinsa magaalaa Adaamaadha. Maqaan koo Magarsaa Raggaaniin jedhama. Akka kilaba keenyatti baay'ee namatti tola. Qabxiidhaan illee dursaatii turre amma immoo akka garee riiletti morkataa ta'anii xumurree jirra jechuudha. Baay'ee itti gammadeen jira. Maqaan koo Atileet Jeneraal Biraanuun jedhama. Kilabii magaalaa Shaggarii. Dorgommii madaalliin Oromiyaa kun baay'ee gaarii ture. Madaalliin turettis irratti of beekuu qabnudha. Hojiirra jirruun maalirra fageenya madaalliin hattamaa akka ta'an of madaaludha. Madaalli sana immoo haala gaariin madaallii kana haala gaarii xumuree jira. Shaampiyoonaa kanaan morkiin ture gaariidha jedhan hirmaattonni. Maqaan koo Aster Tolasaan jedhama. Kilabii bulchiinsa magaalaa Shaggar irraa dhufe. Morkiin baay'ee cimaa ture garuu haa ta'uyyuu malee amma dandeenyu amma hojjenne immoo argisiisneerra arganneerras ga'umsa. Maqaan kiyya Gammachuu Muusaa Firoo jedhama. Bara Eengaddaa hagas muluun turre amma bareeda qabxiilee galmeessinee riilee irratti illee 800 irratti illee qabxii galmeessineerra bareeda. Leenjisaan kilabii atileetiksii Shaggar Huseen Shiboo bakka bu'oota abdii biyyaa ta'an argineera jedhan. Atileetonni wal dorgommii kanarratti hirmaatanii atileetota ciccimoo atileetota fuulduraaf egeree biyya kanaa ta'uu danda'an atileetota immoo guddattoota baay'ee asirratti ilaaluu dandeenyee jirra. Kanaafuu wal dorgommiin kun wal dorgommii baay'ee hawwataadha. Dorgommii bara kanaan waan barbaannu milkeessineeraan yaada itti gaafatamaa waajjira Federeeshinii Atileetiksii Oromiyaa Inistiraaktar Shimallis Daawiti. Tokko hirmaannaa dorgommii dabaluudha. Hirmaannaa sana arganneerra. Inni lammaffaa carraa dorgommii bannaa arganneerra. Inni sadaffaa atileetota humna isaanii dandeettii isaanii akka madaalan kunis sirriitti milkaa'eera. Inni afuraffaa kaayyoon keenya jenna qabanne atileetota kilaboonni asitti of ilaalan suni sadarkaa biyyoolessa deemanii akka morkataa cimaa ta'anillee kaayyeeffatee kan dorgommiin kan gaggeeffame waan ta'eef kaayyoon keenya guutumaan guutuu milkaa'eera jechuu dandeenya. Shaampiyoonaa bara kanaatiin atileetota leenjistootaa fi abbootii murtee cimaa jedhamuun filatamaniif abbaan qabeenyaa tamasgannamee hidhannoo ispoortii badhaasaniiru. Shaampiyoonaa kilaboota atileetiksii Oromiyaa marsaa 14ffaan kilaboonni humna guutuun hirmaachuu dhabuun rakkoodha jedhamee jira. Waajjirri Federeeshinii Atileetiksii Oromiyaa sababa maaliif kilaboonni humna guutuun hin hirmaanne kan jedhu OBN waliin turtii taasiseen dubbatee jira. Ammas Abbaa Balamaayyuu oduu kana qindeesseera. Madaalliin kun akka ammaatti akka Oromiyaa ta'etti akka kutaa Oromootti xiqqoo gadi bu'aadha. Sababni isaas duraan kilabiin madaallii Oromiyaa kun baay'ee hedduudha. Kutaa magaalota hedduu jira. Yeroo ammaa garuu kutaa magaalaa muraasa waliin morkii goona. Kilaboonni baay'een wal dorgommii kanarratti humna guutuudhaan atileetonni isaanii asirratti hin hirmaanne wal dorgommii fuuldura dhufuuf atileetonni gahumsi isaanii maalirra akka jiru kilabni immoo dandeettii isaaniitiif immoo hanqinnaa fi immoo cimanna isaa kilabiinis atileetonnis leenjistoonnis wal dorgommii irratti madaalan waan ta'eef fuulduraa fi bara dhufuuf hundi keenya irratti cimnee atileetota qabnu hundaan wal dorgommii kanarratti odoo hirmaanne gaariidha kan jedhuun dhaamsa dabarsuu barbaada. Biyya alaatti dorgommiin Jaalmeedaa Intarnaashinaal jira waan ta'eef qaxxaamuraa biyyoolessaa ijoollee filataman ijoolleen hedduudha kan achi keessa jiran isaan keessattuu meetira 5,500 3,000 keessatti warra hirmaatan achi jiraachuu isaanii inni kan biraati addunyaa irratti akkuma beektan dorgommiiwwan dhuunfaa garaagaraa jiraachuu taane humna guutuun itti hirmaachuu hin dandeenyedha. Yaa ta'uti garuu warri dorgommii hin qabne kanaan durarraa adda ta'uudhaan lakkoofsa isaa baay'ee dabalee dachaadhaan dabalee atileetota 483 jechuun baay'ee ulkaadha jechuudha. Dorgommii walakkaa maaraatoonii yaadannoo gootichaa Abbabaa Biqilaa Jaappaan Kaasaamaatti dorgomee jira. Marsaa 20ffaan dorgommii walakkaa maaraatoonii yaadannoo gootichaa Abbabaa Biqilaa Jaappaan bulchiinsa Ibaaraakii magaalaa Kaasaamitti dorgome.
atileetota Jaappaan dabalatee atileetonni hedduun dorgommii kanarratti hirmaataniiru. Jaappaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaadar Dhaabaa Dabalee yaada kennaniin dorgommii bara kanaa kan adda taasisu daandii Abbabaa Biqilaa Moggaa irratti dorgomuu isaati jedhani. Dorgommiilee daandii xumura torbee kana fiigameen atileetonni Itoophiyaa milkaa'anii jiru. Inifaa Kolkootaatti dorgomeen kiiloomeetira 25 atileetiin Itoophiyaa Daggituu Azmaraw sa'aatii 1:5.3 galuun mo'atte. Suutumii Asaffaa fi Massalacha Alamaayyoo lammaffaa fi sadaffaa baani. Maraatoonii Taayipee atileetiin Itoophiyaa Gaaddisee Damisee sa'aatii bakkichaa fooyyessuudhaan mo'atte. Tarfee Bayyanaa lammaffaadhaan goolabdeerti. Maraatoonii Guwaanjuutiin ammoo atileetiin Itoophiyaa Afoorqi Masfin sa'aatii 2:12 fi sekondii 2.3 galuun injifattee jirti. Itoophiyaan dorgommii kaaraatee biyyoota baha Afrikaa shaampiyoonii taate. Dorgommii kaaraatee biyyoota baha Afrikaan Itoophiyaan yaadannoo injifannoo Adwaatti qopheessee yeroo jalqabaatiif mo'atte. Dorgommii kanaan biyyoonni baha Afrikaa 5 Itoophiyaa, Keeniyaa, Sudaan, Somaaliyaa fi Madagaskar yoo hirmaatan koorniyaa lamaaniin hirmaattonni 100 ta'an qeenxee fi gareen gosoota dorgommii 23 dorgomanii jiru. Itoophiyaan meedaaliyaa warqee 12, meetii 9 fi naas 3 walumatti meedaaliyaa 24 olaantummaan xumurte. Keeniyaa fi Sudaan sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa bahanii. Deetan ministeera aadaa fi ispoortii obbo Makiyyuu Muhammad Itoophiyaan misooma ispoortii ammayyaaf humna qabdi, ispoorteessitoota bakka buutota horachuufis hojjechaa jirti jedhan. Shaampiyoona ispoortii aadaa naannoo Oromiyaatti godhamuuf gosoota ispoortii 11 hirmaachuuf qophii gochaa jiraachuu waajjira dargaggoo ispoortii godina Jimmaa beeksisee jira. Shaampiyoonaan ispoortii aadaa aanaalee godina Jimmaa torbaan lamaaf magaalaa Jimmaatti gaggeeffamaa ture xumuramee jira. Gabaasni kan lalisaa Geetaachooti. Oduun kun guutuunsaa yoo nu qaqqabee kan isin biraan geenyu ni ta'a.